simbirtuu. Ergaa Iraan karra Hormuzii cufuuf wixinee raggaasistee booda Ameerikaa keessatti raafamni dhalate. Yeroo tokko ministeerri dhimma alaa ibsaa baasee Iraan waliin karaa nagahaan marii goona jedhama. Ammas diraamaa kana Iraan hin fudhattu waan yaadaniif maaloo Chaayinaa michuun ta'e karra Hormuzii akka hin cufne nurraa godhi jechuun gaafachaa jiru. Waan boru dhufu yaaduu dhabdee waraana san ilaallannee keessa seenuun akkas nama wayyaachisa. Karra Hormuzii cufame Ameerikaa gudii arguu qabdi. Ameerikaa boba'aa gaazii biyyoota Arabaattuu akka isheen quuftuu godhe jira gabaasni kuni. Paarlaamaan Iraan yaada murteessaa ulaan Strait of Hormuz akka cufamu dhihaatee raggaasise. Boba'aan hin calalamin addunyaa kana dhibbeentaan 20 ulaa Strait of Hormuz kanaan daddabarfama. Paarlaamaan Iraan ammoo haleellaa US Ameerikaan Israa'eliin tumsuudhaaf biyyattii irratti raawwatte haaloo bahuuf ulaan Strait of Hormuz kun akka cufamu yaada murtee dhihaatee fi raggaasiseera. Murteen paarlaamaa kun hojii irra kan oolu ajajni dhuma hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khameneiidhaan erga kennamee booda akka ta'e eerameera. Ulaan Strait of Hormuz kiiloomeetira 40 bal'atu kun yoo cufame dhiheessii boba'aa addunyaa irratti dhiibbaa guddaan uumamuu akka danda'u Newsweek televezyiiniin Iraan waabeeffachuun gabaaseera. US Ameerikaan ammoo ulaan Strait of Hormuz akka hin cufamne Chaayinaan Iraan irratti dhiibbaa akka gootu gaafachaa jiraachuudha kan himame. Ministeerri dhimma alaa US Ameerikaa Marco Rubioon ulaan kun akka hin cufamne Chaayinaan Iraan irratti dhiibbaa akka gootu waamicha dhiyeessaniiru. Embaasiin Chaayinaa Washington jiru garuu hanga ammaatti dhimma kana irratti yaada kan hin kennine ta'uun eerameera. Odeeffannoo kana Reuters irraa arganne. Ameerikaan Iraan haleeluu hordofee Kooriyaa Kaabaa fi Turkiyaan Ameerikaa haleeluuf marii eegaluu isaanii miidiyaaleen biyyoota lamaanii ibsaniiru. Pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un Ameerikaan akka isin lammata mataa oli hin qabannetti barbadeessina jedhee miidiyaa irratti bahee dhaadataa jira Ameerikaa irratti. Addunyaan waa'ee haleellaa US Ameerikaan Iraan irratti raawwatte maal jechaa jirti? Addunyaan waa'ee haleellaa US Ameerikaan Iraan irratti raawwatte maal jechaa jirti kan jedhu akka armaan gadiitti qindeeffanne. Afrikaa yaadaawwan namoonni dhuunfaan kennaniin alatti waa'ee haleellaa kanaa akka ardiitti ejjannoo qabaachuudhaan wanti ibsitee hin jiru. Mootummaan Afrikaa tokkollee hanga ammaatti dhimma kanarratti yaada hin kennine. Haa ta'u malee biyyoonni addunyaa fi gareewwan hedduun akkasumas miidiyaaleen adda addaa dhimma kanarratti yaada kennaa jiru. Saudi Arabiyaa ministeerri dhimma alaa Saudi Arabiyaa ibsa karaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaa X irratti maxxanseen haleellaan US Ameerikaa kan yaaddoo guddaa itti uumu beeksiste. Jaappaan immoo ministeerri muummee Jaappaan Shigeru Ishiba walitti bu'iinsi kun saffisaan akka laafu gochuun murteessaadha. Haalicha yaaddoo guddaadhaan itti dhiyeenyaan hordofaa jirra jedhaniiru. Chaayinaan immoo akka jettu xiinxalaa miidiyaan mootummaa Chaayinaa dhiyeesseen gaafii Ameerikaan dogongora Iraaq irratti raawwatte Iraan irrattis irra deebi'aa jirti jedhee gaafateera. Kooriyaan Kibbaa waajirri pirezidaantii Kooriyaa Kibbaa haleellaa US Ameerikaa kana hordofee rakkoowwan nageenyaa fi diinagdee dhufuu malan qorachuuf walgahii ariifachiisaa waameera. Niwuziilaand immoo ministeerri dhimma alaa Niwuziilaand
Winston Peters haalli baha gidduu galeessaa garmalee yaaddessaa ta'uu isaa ibsuun rakkoo kana furuuf tattaaffiin dippiloomaasii barbaachisaa ta'uu yaadachiisan. Awustiraaliyaa dubbii himaan mootummaa Awustiraaliyaa ibsa kennaniin haalli nageenyaa naannicha garmalee muddamaa keessa jira jechuun dubbatan. Waldhabdeen kun karaa marii fi dippiloomaasiitiin akka furamu waamicha keenya dhiyeessuu itti fufne jechuudhaan ibsite Awustiraaliyaan. Meeksikoo irraa kan dhagame immoo ministeerri dhimma alaa Meeksikoo ergaa fuula X isaanii irratti dabarsaniin baha gidduu galeessaatti qaamoleen walitti bu'iinsa keessa jiran nageenyaaf jecha atattamaan marii dippiloomaasii akka eegalan gaafatteerti. Kuubaan immoo kan baaste pirezidaantiin Kuubaa Miigeel Diyaaz Kaneel fuula X isaanii irratti ergaa dabarsaniin Ameerikaan dhaabbilee niwukileeraa Iraan irratti haleellaa raawwachuu ishee cimsinee balaaleffanna. Tarkaanfiin kun waldhabdee baha gidduu galeessaa sadarkaa hammatti kan ceesisuudha jedhaniiru. Diyaaz Kaneel haleellaan kun chaartera dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi seera idil addunyaa kan cabsu ta'uu isaarrayyuu jireenya dhala namaa kan gaaga'u ta'uu beeksisan. Ministeerri muummee Biriitaaniyaa Keer Starmer gaagama kana karaa dippiloomaasii hiikuuf gara marii minjalaatti akka deebitu gaafataniiru. Hamas kan ibse immoo gareen hidhattoota Palestine Hamas gama isaatiin kun walitti bu'iinsa kan hammeessu haleellaa gara jabinaa balaaleffadha jedheera. Haleellaan kun seera idil addunyaa ifatti cabsuu fi kallattiidhaan nagaa fi tasgabbii addunyaatti yaaddoo kan uumedha jechuun ibseera. Gareen Huutii immoo ibsa baaseen qondaalli Huutii Muhammad al-Faraahi haleellaa US Ameerikaan dhaabbilee niwukileeraa irratti raawwattee jalqaba waraanaa ta'uu ibsuu isaa Aljeziiraan gabaaseera. Dhaabbata biyyoota gamtoomanii barreessaan olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereez gochi kun nagaa fi tasgabbii idil addunyaa balaadhaaf kan saaxilu ta'uu ibsaniiru. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota toora Ardii Miidiyaa Konnekshin oduu fi odeeffannoo waqtaawaa ammaaf qabannee kanuma hanga oduu fi odeeffannoo waqtaawaa biraa qabannee deebinutti nagatti. Ardii Miidiyaa Konnekshin ammoo sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan maatii keenya ta'uuf nu akka jenna waan hordoftaniif galatooma.